Risaa biizinasii shoon keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Egaan qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo waldaa aksiyoona odaa waliinidha turtii kan nuti taasisnu. Waldaan aksiyoona odaa warshaa oomisha nyaata beelladaa oomishu magaalaa Adaamaatti kan ijaarsisaa ture guyyaa har'aa ni eebbisiisa. Warshaa eebbifamu kana keessa deemuudhaan kan waliin daawwannu ta'a. Akkuma duuba kootti argitan sagantaan eebbaallee eegalamuu fi kan inni jedhu isallee turtiin eebbaa maal akka fakkaatu waliin daawwanna. Na waliin tura. keessanitti argamnee jirra sagantaa keenya waldaa aksiyoonaa odaa waliin gochuudhaaf akka carraasee immoo yeroon ol seenuu cidha qabdu natti fakkaata guyyaa har'aa warshaa eebbisiisaati kan isin jirtanii baga gammaddan isin jechuun barbaada gammaddanii tole gaatis daawwattoota keenya waliin mee wal barii Mo'aan jedhama waldaa aksiyoonaa odaatti maarkeeting daayireektaridha. Waldaan aksiyoonaa odaan immoo waldoolii Itoophiyaa keessatti dhaabbatan waldaa aksiyoonaa isa jalqabaati. Waggaa 30 olillee lakkoofsisee jira. Waa'ee waldaa aksiyoonaa odaa kana waan muraasa nu jedhu. Atilee dubbatteetta waldaan aksiyoonaa odaa bara 1983 abbootii qabeenyaa mul'ata guddaa qabaniin kan dhaabbatedha. Yeroo sanatti baankii fi inshuraansii dhaabanii waldaan aksiyoonaa odaa kunis waldaa aksiyoonii jalqabaa biyya kanaa ta'ee kufaatii dargii booda kan dhaabbate yeroo ta'u yeroo sana kaasee ala ergii importii fi ekspoortii irratti kan hojjetu utuma ta'ee jiru bara 2015 asii gara manufacturing seektarii manufacturing seenee 2015 kan jalqabne faaktarii animal feed yookaan nyaata beelada hundumaa kan oomishu magaalaa Adaamaatti dhaabnee jira. Maqaan koo Jaalal Daggafaa jedhama. Production and Technique Unit Headidha. Warshaan kun kan oomishu nyaata beelladaadha. Nyaata beelladaati kan oomishnu. Nyaata beelladaa kana oomishuudhaaf raw materiaalii garaa garaati kan fayyadamu. Sana oomishuudhaaf immoo raw materiaalii agamtu nu barbaachisa kan jedhamu. Erga qopheeffannee booda bittaa geggeeffamaa jechuudha. Erga bittaan geggeeffamee booda wanti raw materiaalii nuti barbaannu kun dhufee warshaa kana keessa seena. Erga kwalitiin isaanii darbanii erga fudhannee booda maal godhama baay'inni isaa meeqa akka ta'e beekamuu waan qabuuf wayii biriijii kana irrattidha kan ilaalamu jechuudha. Jalqaba kan baatee dhufanii baasaa faana hin seena. Erga seenee booda erga madaalamee amma isaatu asirratti madaalame. Amma isaa asirratti madaalamuu qaba. Sana gochuudhaaf garuu maaliif konkolaataan ba'aa mataa isaatii qaba, wayitii mataa isaatii qaba, kan nuti bitaa jirru sunis wayitii mataa isaatii qaba. Erga wal faana seenan booda kun madaalamee hin bu'arra. Jalqaba konkolaataan ba'aa sana faana madaalameera. Amma immoo erga irraa bu'ee booda duwwaan isaa ammas deebi'ee madaalamee irraa hir'ifamee neet wayitii isaa sana argannaa jechuudha. Erga madaalamee keessatti buusna manni kuusaa jira. Manni kuusaa galteewwan kana keessatti kuufannu as keessatti dhaqamu jechuudha. Akkuma kana immoo kuusaa biraan kan wantoota materiaalii keessaa baasnee wantoota lama qofa boqqolloodhaaf akarootari immoo as keessatti kana keessatti kuusnaa jechuudha. Kana keessatti kuusaa tokkoon isaa kuntaala 1,100 qabata waliigala kuntaala 5,000 keessatti seef goonaa jechuudha. Kutaan kuni kutaa laaboraatooriitti bakka itti kwaalitii kan tokkoffaa kan galteewwan keenya ilaallu lammaffaa immoo nyaata oomishnu kana kan itti kwaalitii isaa ilaallu jechuudha. akkasumas immoo waa'ee warshaa haaraa kana mee waan muraasa nu jedha. Waa'een odaa gaa namni baay'een beeku ta'u malee erga bara dargii kufee isa duraati baankii Awaash, inshuraansii Awaash odaatu dhaabe. Waan hunda fudhatee nama walitti qabee sheer kaampaanii isaantu dhaabe odaatu dhaabe. Odaan immoo har'a turee warshaa kana dhaabee kuni warshaan nyaata beelladaa fi laastaa handaaqqootii kan puphaaf kan hanqaaquu fi kan
aannanii ta'u kan fooniif ta'us teknooloojii haaraadha kun harkaan kan tuqamu bakka tokko lamatti isa dura oomiyatti galchanii booddee immoo dhufee dooniyyaatti galee hodhamu ammasitti teknooloojiitu hojjeta hundumasaa እና baay'ee state of the art kan ta'e egaa kun hojjennee fixuudhaaf yeroo baay'ee nu jalaa fixe haa ta'u malee amma dhuma irratti baay'ee itti gammannee jirra. Warri shareholderoonis warri abbaan aksiyoonaatis arganii baay'ee gammadanii nus dadhabbii keenya kan nurra ka'e boordiinis maaneejmentiinis wajjiniin asuma turre. Naannoo kanatti immoo akkuma sila dubbanne galteewwan erga dhufanii booda as naannoo kana kan warshaatti kan seenanii jechuudha. Wantooti banaan kun warra akka wanta boolla fakkaatu kun meeqatu jira? Sadiitu jira. Warra daakamuu danda'an, warra hin daakamne isaaniin adda baasne karaa kana sadaniin seenuu jechuudha. As keessatti meeshaalee gurguddaadha kan inni argaa jiru. Akkuma argaa jirtu kana asii olidha. Asii olidha kan dhaabbatee jiru. Jalqabbiinsaa as naannoo kana irrattidha. Asii gadillee lama qaba. Beesimentii lamatu jira. Asii gadi wantoota kana galteewwan kana fuudhanii asii ol kan baasan jiru. Eleveetorooti jiru. Kunoo eleveetoroo warra mul'atan kana eleveetoroota 5tu jira walii gala. Eleveetarii lakkoofsa qabu. Kun fakkeenyaaf eleveetarii lakkoofsa 4 asiin kun immoo eleveetarii lakkoofsa 5 akkuma kana deemanii wantoota dhufan kun baay'een isaanii kan daakamee dhufu jira. Kan daakamne jira. Kanaafiyyuu maal gochuuti kan qabnu jalqaba wantooti kun daakamuu qabu. Daakamuu wanta qabanii fi wanti kana kan daaku immoo maashiniin wantoota kana daaku gubbaadha kan jiru. Yeroo gubbaa deemnu ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu as naannoo kanatti kan jiru wantoota galteewwan dhufan kana akka gara daaku sanatti kan geessu eleveetorooti jira jechuudha. Mee kanneen waldaan aksiyoona odaa kun kanaan dura irratti hojjechaa jiran immoo muraasa isaa jira. Waldaan aksiyoonii odaa yeroo dhaabbatee kaasee baankii Awaashii fi baankii inshuraansiin kan hundeesse manii siidingii irraa kaasee kan gurmeessedha. Achii booda immoo gara seektarii jalqabaa seektarii riil isteetiittis booran riil isteet kan jedhamu seektarii sanattis kan seeni waldaa aksiyoonii odaa karaa waldaa aksiyoonii odaati. Kanaaf waldaan aksiyoonii odaa kun bu'aa bahii baay'ee keessa darbee anaa fi waldaan aksiyoonii odaa bu'aa bahii uummati keenya keessa darbee wajjin fakkeenyadha. Bu'aa bahii baay'ee keessa darbee dhufe uummanni kunis odaanis akkasuma bu'aa bahii baay'ee keessa darbee waggaa 10 as jijjiirama guddaadhaan deemee dhufee amma warshaa guddaa birrii miliyoona 200 ol ta'uun warshaa beeladaa. Beeladaa yeroo jennu loon jira, lukkuun jira, wanta hundumaa kan of keessatti hammatu qurxummiillee dabalatee nyaata isaanii kan oomishu akka umrii isaaniitti, akka saala isaaniitti, akka gosa isaaniitti illee kan oomishu yeroo ta'u. Kunis bifa daakuu fi bifa peeleet kan jedhamu yookaan bifa xaxarii ta'uun kan hojjetudha jechuudha. Guutummaan isaa aawutoo siistem kan jedhamudha kan hojjetu jechuun humna nama muraasaan hojii baay'een hojjechuun akka danda'amutti wantoota kana maashinoota asirratti agartu kana hunda isaanii bakka garaagaraatti argamu iddoo tokko ta'ameeti kan kontirool godhamu mee amma mana sana deemnee ilaallaa jechuudha. Roomiin kuni kontirool roomiidha. Kan maashinoota warshaa kana guutummaa isaanii bakka itti kontirool goonu jechuudha. Bakka itti isaan to'annu. Kun paanel boordiin kun guutummaan isaanii wanta dammaa asirratti argaa jirtu hundi isaanii fakkiin isaanii illee kaa'amee jira. Fakkiin isaanii fakkii maashinoota kana as jalqaba lafa kanarraa kaasee hanga gubbaa hanga dhumaatti jiranii akkasittiin kaa'amee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti warreen ifaa jiran kuni egaa hojjechuu isaaniif hojjechuu dhabuu isaanii ibsamoo maaliif? Kan isaan ibsanii amma sirraa yoo ilaalle akka boca 5 wayii kan mul'atu hin jiru. Warri kuni mana kuusaa warra galteewwanii warra sana bakka itti agarre keessaa isaan 5dha jechuudha. Laayitoonni mul'atan kuni fakkeenyaaf galteewwan kana gaafa kuusaa kana keessatti gaafa itti naqamu cufaadha wanta ta'eefi qabamoo hin qabu. Guutuudha moo hir'uudha jechuudha baruudhaa fi amma fakkeenyaaf asirratti laayitii inni jalaa kun gaafa ifu materiyaaliin sun keessa jira jechuudha. Inni kun gaafa dhufu materiyaaliin kun guuteera jechuudha.
Kanaafiyyuu hojjetaan addanaa hojjetu kana ilaalee addanatti naquu dhiisee sagara biraatti darbaa jechuudha. Akka waliigalaatti ruumii kana keessatti maashinoota jiran guutummaa isaanii kontirool goone wantoota banamuu qaban otoo bakka maashinii sanaan deemin as taa'uudhaan bannee ajajne yoo cufuu barbaannes asuma teenyee cufneeti wantoota asirratti argaman kan ammoo maashinoota hunda isaanii qaamaan bakka isaan jiran deemee hojiin isaanii maal akka ta'e bu'aan isaanii maal akka ta'e deemnee ilaallaa jechuudha. Warshaan kun yoo hojjetamee xumuramuudhaaf yeroo hammamiidha kan inni? Waggaa lama fixe. Waggaa lama fixe. Komishinii ta'ee amma hojjaarra oolee jira. Sa'aatii tokkotti toonii 10 oomisha. Gara fuulduraatti immoo bifa kamiin kan inni hin dhufattanii yaaddan karoora keessanis yoo jiraate gabaabaa? Karoora baay'ee qabna amma hoggaan sitti hime. Kana hoonjiin jedhe namni kana jedhee miti jedheetti isa waan akkanaa iccittiitti qaban malee dhiyootti waan guddaa tokkoon immoo saba keenya sarpiraayizii godhuudhaan qophiirra jira. Egaa milkooftanii achiin nu haa ga'uun jedha. Galatamaa. Thank you. Akka jalqaba sii kaasuudhaaf yaaletti warshaa keenya warshoota biraarraa kan adda godhu ooyiliidhaaf keekii akka galteewwanitti fayyadamnu ofii keenya oomishuuni warshaa keenya warshoota biraarraa adda isa godha. Tokkoffaallee kwaalitii barbaannuun waan oomishnuuf nyaata oomishnu irratti baay'ee kwaalitii guddaa nu kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti akkuratariin jalqaba kan dubbadhe sana erga daakamee ni bilchaata. Bilchaachuun isaa maaliifidha? Ooliidhaaf keekii sana kan akka adda nuu goofidha jechuudha. Kan zayita sana adda baasuuf jechuudha. Maashiniin ooliidhaaf keekii keenya adda nuu baasu maashinii isa kanadha jechuudha. Ilaaluudhaaf kuni ooyilii zayitii jechuudha. Zayitii asumatti oomishameedha? Kun zayitii asumatti oomishameedha. Kan akka galteewwaniitti kan fayyadamnu jechuudha. Nyaata oomisha kan beelada sana oomishuudhaaf akka galteewwaniitti kan fayyadamnu ofii keenyaatti kan oomishnu. Ooyiliin keenya asiniidha kan nuu ba'u. Ooyiliin kana keessaan kan nuu ba'u. Akkuma mul'atu kun ooyilii kun hundi isaa ooyiliidha. Keekiin immoo asirraan kan seenu. Asiin seenee fakkeenyaaf gaafa boof saayiziin isaa baay'ee gurguddaadha kun. Gurguddaa waanta ta'eef kan isa daakullee kana gajjallaatti jira jechuudha. Kan murmuree akka maashinii keenyas nu duraa daameeji hin goonetti kan murmuree kan dabarsullee jira jechuudha. Maamiltoonni namoonni kanatti fayyadamuu barbaadan bifa kamiinidha kan isiniin argachuu danda'an? Isinis bifa kamiin uummata biraan geessisuuf? Akkuma jalqabatti warshaa kana kan fayyadamu faarmii garaagaraa kan qaban kan lukkuu horsiisanii kan isaan aannanii horsiisanidha sababa ta'eef isaan bira immoo tokko tokko karaa nuun gochuu dandeenyu karaa bakka bu'aati. Bakka bu'aa naannoo fi aanaa jiran irratti itti dhiyaannee faarmii jiran irratti dhiyaannee isaan qaqqabsiisuudha kan karoora baasnee jirru. Itti dabalataanis faarmii gurguddaa kan dhuunfaatti kwaantitii gurguddaa baay'ina gurguddaa bitatanii fi deeliverii illee gara fuulduraatti itti yaadamaa jira. Isas yeroo muraasa booda kan jalqabnu. Tolega asitti fuuldura keenya duratti kan mul'atu kuni weeskeel jedhama jechuun kunillee galteewwan keenya kan nu madaaludha jechuudha. Madaallii kan nuti bakkeetti agarre suni akka waliigalaatti kan nu madaalu. Nuti keessatti agarre kun immoo wanta oomishuuf deemnu tokko fakkeenyaaf kuntaala 100 yoo oomishna ta'e kuntaala 100 oomishuudhaafi galteewwan kuntaala 100 gashuu qabna. Kuntaala 100 kana kan nu madaalee keessa nu galchu warra kanadha jechuudha. Madaallii isaa kanaan beekamu. Kanaanidha. Bifa kamiin kiiloo dhibbaan immoo kiiloo muraasallee warreen mana isaanii barbaadanii bifa kamiin argachuu ni danda'u? Ammaa fi kan oomishamu kuntaalaan yeroo ta'u kuntaala ta'e immoo 50-50 kiiloo 50-50 paakii goona. Kanaafiyyuu bakka bu'oota keenya biraati tokkos lamas argachuu danda'u jechuudha. Maashiniin fuula keenya dura jiru kan maal godhudha? Maashiniin asitti mul'atu kuni akkuma maqaan isaa irratti barreeffamee jiru Hamir Miil jedhama. Hamir Miiliin kun ga'een isaa inni guddaan maalodha? Wantoota galteewwan binne kana warra dhufanii nuu seenan kana warri hin daakamne warra akka boqqolloo warra akka akkuratarii kana wantoota garaagaraa kana kan nuu daakuudha jechuudha. Maashinii baay'ee guddaadha. Ispiidii guddaadhaan kan naanna'u yeroo naanna'u daqiiqaa tokkotti hanga
1188 waan akkasii RPM isaa naannoo 1188 speedii guddaadhaan kan naanna'u keessa isaa wanti murmuru jira wanta akka sibiilli jira wantooti kun gadi hin dhiifamu of keessatti qabatee dhaabbata erga daakee booda taayimiin kennamaa fi wanta daakame kana keessaa gadi dhiisaa jechuudha. Eebba warshaa nyaata loonii qindeessuun kan waldaan aksiyoonaa Odaa magaalaa Adaamaatti ijaarsisee har'a eebbisiisudha. Eebbaa kanarratti qondaaltonni olaanoon hedduun argamaniiru akkasumas kanneen dur Oromiyaas ta'ee federaalaatti biyyattii tajaajilaa turan hooggantoota hedduu baankii Awaashii fi Firaansi Awaash akkasumas Jaborsoo Alkeeku baga gammadne. duratti kan mul'atu kun maalodha finished goods bin kan jennu kuni kuusaa amma duratti kan ilaalaa turre kuusaa galteewwaniiti. Inni kun immoo kuusaa nyaata erga oomishne erga piroosesii guutummaa xumurate as keessadha kan kennu jechuudha. Kun walii gala hanga kuntaala 300 as keessa kaa'achuu dandeenya. Kuntaala 300 oomishne as keessa kaa'achuu dandeenya jechuudha. Saboon erga kuufamee booda as karaa jala maashinii hodhu jira madaabaraatti naqamee madaabara tokko keessatti kiiloo 50 akka ba'aa namaatti illee ulfaannetti kiiloo 50 hodhameetu kuusaa oomisha nyaataa keessa kaa'amaa jechuudha. Kuusa xumuraati. Bakki kuni erga wanti hundumti oomishamee xumuramee kwaalitiidhaanis ilaalamee kwaalitiin isaas erga darbee booda bakka itti hodhamee bakka itti gabaadhaaf dhiyaatu jechuudha. Tole gaas keessatti immoo kan agarru mana kuusaa oomisha keenyaati jechuudha. Oomisha oomishnee akkuma as keessatti argamu lakkoofsaan yoo lakkoofne naannoo gosa 15 oliitti kan jiru. Gosa gosaanii kan inni taa'ee jiru. Gosa gosaan kaa'amee duratti illee akkuma itti barreeffamee jiru amma kun fakkeenyaaf layer rearing feed crumble chicken starter akkasitti maqaan kennamee fi akka namaafis namni gaafa dhufee ilaalus kun maal akka ta'e akka salphaatti ofiisaatiin akka of ibsaa jira jechuudha. Akkasittidha akkuma argamaa jiru gosa 15 oliidha kun. Amma kuusaa mana kuusaa kana keessa kan jiru erga as galee booda gara gabaatti dhiyaataa jechuudha. Asirraatti gurgurtaadhaaf kan fe'amee konkolaataadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Risaa Biizines Shoon keenya guyyaa har'aa waldaa aksiyoonaa Odaa waliin turtii taasisee jira. Akkasumas immoo warshaa sanas keessa deemuudhaan isin daawwachiisneeti kan jiru. Torban immoo Risaa Biizines Shoo kan biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.